إنه أفيرا يوم شاني قد أن ننجي فتنمو نسافر Yoo na affeerte illee kophaa na affeerta yoo si affeere illee kophaa si affeera. Yalla min jiru akkasumaniira. يلا أكو بشانكوتا guys. Waamini wal Thank you so gargaara. much. Thank you Lilliko. Thank you والله. والله بالله. Biiftuu tiyya ta'e Thank you gochaan qabaa والله. baranii fudhatamu. Innaan wal gargaara. Hin jiru gaayis namni mana fi. Kofoy kana keessa. Ay. Aboo rabbiin sittaa kennu bareedduuto. Ay. Galatoome lubbuu. Guyyaa qaalii. Nama kuwa tokko Wayyaa kofoy bara. keessaan naantee urjii koo galatoomi atillee. Hundumti keessan Kun kaa hundumti kana wal keessa mana biyyaa fayyadama. taa'aa bin godha. Sadii osoo sinne kana waan qabdan hundumtu. Ababaa jinnii minaa. Kuma sadii kana keessa. Hundi kaameraa akka Baazaa sadii qabatanii hin baay'isa teessanii kana puus keessa. gootan. Kaameraa akka qabatanii teessanii bara rakkoon sanii. Tole Lilli Kaameraa koo akka galatoomi qabatanii ishii. taa'an. Thank you so much. Kaameraa akka qabatanii taa'an. Eessaan taaptaaf godhan. Maal dubbattee nu jedhu. Yaa Maal kana dubbattee nu moote jedhu. cinaa kama kiyyaa jaalalateetiin anuu dhabe fayyaa ansi Qoy. malee. Maalidha? Ati akkamiin harkaa baate qoy. Inni liqe. Gaafiin ati ta'a bargaayise akkamiin mabbayin harkaa deemta. Inni liqe. Nageenya keetiif sadargisee Faransaay deebitee fata jennee haasofna ishii. Akkasuma dhugaadha. Xuruu miti asin nageenyaaf. Asitti abjuu malee bultaadha xiyyaadha. Abjuun buluu hin danda'an. Ati cinqaa obboleessa kiyyaa hin danda'an. Asli nama bar kilaasii taanii galchee asiin barrii keessan akkana gallallatanatti haasayaa bara. Of bira siisee moo? Fantashiruu fil ardi jedhe namichi. Ilmi namaa si haa. Faamilii iskiriin billaa bitee sadii ta'a. Faamilii taakudha akaakuma dhibba lama galchaamee taaftaabii keessan kana koppiliinkillee tolchaamee zamuuna bannee jirra silaa adifaatees. Biiftuu koo. Biiftuu sila supparfaan taatee mana kiyyatti yaada. Guys, nabira akkana wal godhaa, laal nabira akkana wal godhaa, akkana wal harkisaa, garan akkana wal godhaa, rifeensa wal qaqqabaa, ati miira kan keenta kotaa xartuuyyaa. Iya. Sababa miira keetii bura dhuguu dhabeeree mana keetii jedhamu taftawwaan waan godhaaga. Laali, ati illee kophaa dhumnaan si affeera, mati illee kophaa dhumnaan si affeera. Abaa takka guutaa gaayisaan ummatuma mana kiyyaa kan isin argachuuf hin deema wallahi illaa. Wini beekan urra laakkaa ta'u ta'uu sinas geela ta'eettan. Kinaanatti hin sibinta. 1 flower. Abu, thank you. Ayub, thank you. Let's go. Takan para malee gaayisaan guyyaa hundaa bara waan qalbii keessa kaa'ate wallahi billahi. Bali, you're welcome. Jenny, thank you so Guyyaa much. Let's hundaa go. nima waama akkuma jedhee assaabetti. Guyyaa hundaa akkuma waamu assaabetti. Akkuma waamu assaabetti. Bakka guyyaa tokko ta'uu kan kee sababa kan keessi qamaa bakka guyyaa tokko waame. Ara tapha tokko nu nyaachisa tokko irraa qaba. Thank you. Ate wanti xiqqoo akkanaa dhiisi kan kuma shan ol siisu ol darbi maal kana narra guraa ol taamiti. Sadii tirippilii keessatti gaalaksii takka darbitu. Dhanqee ishee kana Useen baaliyyoo argitaa qoy bakka itti galchu laalladhu. Taas tirippiliidha wal gargaaraa asii. Tokko injifanne tokkocha kan nu injifachiisaa ka. Kudha zeero godhate. Maaluma dubbattii anuma waraabuudhaaf jira kana tataa lama guutu. Baaliyyoo kiyya sima wayyaa bara habiibi yoo hundi kun taa'e sodaadhaa bare. Mirkaantee laayifii seentee jettaa bilaa jajjaba baastee teetta. Noo jedha akkana manni kiyya hundi. Ibsaanuu kamaal qamaa'u gaayis wallaahi waa takka hin qamaa'u inni nuyyuu inni hin qamaa'u. Baay'ee miti kaan just luwannoo makachkach godha. Welcome Abuzar, thank you so much. Idde? Kalas bakka ana isin waa. Yoom? Yoom?
Boreka iftaan guyyaa masinii miidhate guyyaa kana lamaan keessa. Guyyaa fi bareedu rakkoo hin jiru guyyaa barbaadde. Bakka isa waama. Karaa barniyya makeessaa qaba. Hadda waama jedhaa boruu waamadhaa iftaan waamadhaa lakki sakkabisa waamadhaa lakki jimaata dhufu waamadhaa osoo akkas jedhu. Ji'a sadii keessatti yoo harka takka yookaan lama bahee. Yoo nama dhiiraa ta'e malee warri kaayiroo fi masiin kaayiroo tuni olii gadi deemtu wara gaasi. Manuma ta'a. Sanuu yoo amma kabade kana inshallah manaa bahuun waddadde kana miti. Amma isin manaa baatanii numa deebartanii miti manaa bahuun waddadde jira. Hin baana bu'aa hin baane miti. UN galmaaye guys ibsan achitti hafee warri jetta UN galmaaye UN galmeessine achi geessine. Sponsora naqadhee taa'aa jira asumaan maal godha achi deebi'e asumaan deema jedheeti. Dhumachuu fi ga'e amma inshallah kanaadha. Zamuuna barara. Maal godha karaa kana buna habaare maal Faransi diimaan na oode biyyattii. Wayne habare. Das jettee miti. An wallahi billahi biyyattii Itoophiyaa caala Faransi jaalladha. Jarmanii wayya ma Faransaay wayya qoy. Isuma dhugaa ka dhugaa. Faransi biyyattii Faransi naa wayya wallahi. Nama wayii bira hedaariillee nama gizee kaanii san. Wallahi. Mashallah da wallahi takkuma garuu bar biyya Awurooppaa takkuma gin biyya Awurooppaa waan akka Kaanadaa Awustiraaliyaa tanarra jirti. Amma kadiyaa suura Kaanadaa fi Kaanadaa fi Awustiraaliyaa irra deemu. Wallahi billahi irra jirti. Abbaa feete fidii kottu. Wallahi Jarmanii wayyaa. Abdee wiini tana balleessi ilmoo leencaatiin jedhaa jira ibsaan na balleessi. Irraa naa fuudhu. Yaa qaba kiyya. Waan ayyee. Mee waan rabbiin beekanii abbaa takka guutaa nama rabbiin fiduun oolu. Faransi yoo yeroo waan guys. Waraqaa namaa kenninaan Faransa Awurooppaa keessa. Abaa takka guutaa bannaa taachuu. An ababa kana kokkee sin qabdin na aarsitan wallahi warri mana kiyyaa. Cufeen irraa bayaa yoo tapha kana ammoo. Yoo tapha kana ammoo nama kuma takkaaf 300 kana sinarra gad cufadheen bayaa. Maal abboo? Ababattiin guuttanii. Innaan ta'e abaa guutaa ababa takka kennaa. Masraat yoo dalagachuu feete dalagattu yoo sanaftee ofitee ittiin yoo waa gudhachuu barbaadden gudhadha akka abbaa inti jiraate Awurooppaan guutuu. Let's go guys. Namni Awurooppaa dhaqee Faransaay hin tuqinu hin jiru iyyuu malee. እንግዲህ አመት ባል ሞያ ተመልከቱ። ቭሎግ ነው በደንብ አዳምጡ። ዶሮዋ ተገሸላለጠች ለ12 ተንቸፈቸፈች። ይሄንን አገሸላለጥ ያየሁት ዩቲዩብ ላይ ነው እንግዲህ እና ተንቸፈቸፈች ተሰራ እንደሚሰራ ተሰራ። ወዶቼ ማሮቼ ፍቅሮቼ እዚህ ያልጫ ነው ያወጥን ነው እንደሱ ያው እዚህ ጋባሊና እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን ልንሄድ ነው። ሻንጣ ምናምን እንዳታየው ከላይ ያለውን ኮተት ለባበስን ዘነጥን። ከዛ በኋላ ለማዚ ቤት ሄደን ሁሌን በየአመቱ እንደምናረጋው በላን ጠጣን፣ ለቤታችን መጣን። እኔ ሰራው ደግሞ ምግብ ቀረበ። ምንድነው በላን። ከዛ በኋላ ኪቶ ዘይት ተጠምቃ ነበር። እኔ ወደ ባለሙያ ሳሪያ ይሄም ዳቦ ነው የሚጋገርኩት እና ያመት ባሉሏችን እንደዚህ መስል ነበር። በስተመጨረሻ ምን መሰለ ቡና ረከቦቱ አለ